Saa'idoo humatti jabaatee dhukkubee jedhanii Saa'idoon ol deebi'ee ciisee Saa'idoon dhukkubsatee jedhanii wabii yaaddoodhaan dhumaayira maatiin dhiphisaa jiru. Maatiin Saa'idoo mansi'ee yookaan sababa kanaa kan fidee sidha jedhamaa jira. Nagaan sinifaa tokko kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa keenya galata waaqaa ta'u gaatiin ittaanee hin kennina hin tanattanna yaada kennaas jedhameera. Furmaanni koo maali jedheera wabiinis ani maal gochuun qabaa jedhaa jira. Ani sammuu koo na ceephaa jira, sammuu koo jalaas bahaa hin jiru jedhaa jira. Sababa keetti ilmi dhiiraa Saa'idoon ol deebi'ee ciisee dhukkubsatee situ kanatti fidee piraankii malee nama qoruun hin danda'amu, adda baafachuun hin danda'amu jedhame. Ani immoo waan biraan jedha kanarraa addan jedha jechuudha. Baga qorte silaa Saa'idootti qabe malee Saa'idoon waan dhufeef Saa'idootti wanti kun laxxafame malee ayyuun durumayyuu hankeen taatu turte. Ituma ati qoruu baattee raatteewu ayyuun sifaana hin turtu, sifaana ittiin fuftu jechuudha. Hintaloon kanarraa hafuu diddee haa jettee qanii tokkoon kufte jechuudha. Siisa waggaa meeqa ushururuu ishkirree jedhee wajjin naanna'aa ture, sossobaa ture dhiistee nama har'a dhufee wakak jettee mudhii hiikkattee faana kufte. Maaltu si faana itti fufsiisa silaa siinis kan biraa wayyoo dhufeyyuu huma si jijjiirti habiibi. Ati sammuu kee akka kanatti sirreeffadhu, sammuu kee amansiisi. Huma si jijjiirti. Bakka taargeettiin ishii maallaqa waan ta'eef, qabeenya waan ta'eef fi nama miti ka taargeettiin ishii dhuguman siin jedha. Otoo nama ta'emmaa, otoo dhiira ta'emmaa kunoo dargaggeessa akkasii, bareedaa akkasii faana utaaltu, faana ciistu, faana deemtu kan bareeddu, kan wal qixxaattee faana waan hunduu irraa tolu silaa nama too ta'e, dhiira too ta'e wabii ture si ture jechuudha. Isheen garuu kaayyoon ishii kan isheen eeggataa jirtu qabeenya nama qabeenya qabu, nama riilaaksii ishee godhu, nama konkolaataa kennuu fi nama mana kennuu fi fataa'ittee marii qabattee deemuu waan barbaaddee fi yeroodhaaf garuu si faana turte. Yeroodhaaf si faana deddeebi'aa turte jechuudha dhugaa yoo dubbanne. Kanaafuu ayyuuni sababa godheetu Saa'idoo fidee Saa'idoos as keetti gashee Saa'idoos rakkise malee dubbiin kun silaa isheen nama biraattuu dhaqxee laxxafamti turte. Kottaa komantii kennaa yaada keessa. Saa'idoo dhufee piraankiidha si laaluu fi si qoruuf kun dhufee jedhamnaan muuxxan jettee irrii jettee qabaa nagadhiisaa jettee siyyuun beekottee wabii badasii jettee saree gootee kis gootee. Saa'idoo saharra dhufe abbaa ijoollee lama abbaa mana namaa itti gogde kun si faana akkamitti itti fufti sila. Utuu ati qoruu baattee ittiin fuftu. Isheenuu si qortee deemti ture. Huma si jijjiirti. Isheen si faana ta'uuf hin murteeffanne waan ta'eef habiibi. Kanaafuu qurxii himna bakka. Ati humaa sababan taatu abbaate, sababan taatu. Saa'idoon yoo dhukkubees dhugaa qaba dhukkubsachuu danda'a. Dhiibbaa baay'eetu irratti gahaa jira sammuusaa irratti. Dubbiin asiif asiinuu irratti qofforamaa jira. Waa'ee ayyuu qofaa miti. Asiin umar irratti qoffora, achirraan salaam achi deemtee irratti qofforti. Kun hunduu ufee akka qoraatti akkana ijatti babaasa Saa'idootti. Maaliif hin dhukkubsa ture? Maan kufu? Indee nama dabar. Overitti ta'e barsammuusaa irratti kan intalli musiibaan lip jettee baddee hamileessa cabsite waan dubbatu isa wallaalchisteerra kan dubbiin ganama irratti qotamaa bulu. Kan ganama hamileensaa cabu waan haaraan irratti bahu. Maal hin kufure maal dhukkubsatu? Kanaafiyyuu har'as ta'e borii wabii balleessaa tokko hin qabu.
inni qorumsi kun himma daalaa nan ilaalaa na jaallatti moo nan jaallattu haga dhumaatti na filatti moo nan filattu na faana baati moo na faana hin baatu jechuuf qorumsa kana qopheesseef dhugumatti ayyoon isa filatteetti isa jaallatteetti isa malee kan biraa hin barbaaddutu ta'e qorumsi kan biraa otoo dhufe sireen qophaa'ee wanti fedhe otoo dhufe iyyuu nama hamallaxu turte sila liqeemsi nus dubartii dabar indee waa'ee dubartii hima beekti. Waa'ee dubartiin sirriitti beekti. Dubartiin dhiira jaallannaan abbaate dhiira sana aarsaa isheen kaffaltu. Biyya Arabaa deemtee akka isheetti qottu. Akka isheen itti hojjettu ofii mana hidhaa keessa isa akka isheetti fataasa gootee jiraachistu. Aarsaa jaalalaa jechuudha. Qorumsa ishee kana miti. Ishee piraankiidha jedhamee bira darbamu miti. Silaa piraankichuu otoo isheen lakki jettee jiraattee viidiyoo tokko waa'insaa dhabamee irraanfatamuyyuu danda'a. Lammata hin waraabamus ture viidiyoon sun haqamuu danda'a yookaan viidiyoon sun illee gadhiifamuu dhorkamuu danda'a ture. Miidiyaarra maa ba'eedha taanaan. Miidiyaarra yoo ba'es hosh mishkila. Isheenis nama miidiyaati. Maal rakkoo qaba? Miidiyaarra ba'ee kanaaf muxxiin jettee itti gogde yoo jettan. Dubartiin dhiira tokko jaallatteetti taanaan aarsaa ajaa'ibaa kaffalti. Hamma ofiishii of dabarsitee kennitee ofiishii rakkattutti dabarsitee kennitiif. Dhiirrillee akkasuma jaalala dhugaa taanaan. Dubartiin immoo kaayyoon ishii maallaqa sooressa taanaan isa ishee bukkee jiru yeroodhaaf faana deddeemti. Yeroodhaaf gashee akka baasuu fi shaayii bunna akka jedhuu fi akka isheen dabbarree fi akka ishee faana haasofsiisuu fi ishee bukkee jiru hinuma wajjin deddeebiti. Garuu wanta barbaaddu sana kaayyoo ishii sana dhiira sooressa yoo ta'e dhiira akka isheen barbaaddu sun bukkeedhaan kachi jedhee dhufa taanaan miliqxi laash jettee jechuudha. Kun dubartii meeqa kan gootedha. Kanaafuu wabiin balleessaa tokko illee hin qabu. Of hin ceephayin sammuudhaan namni illee siin jechuu danda'a. Ilaalcha mataasaa sirratti fida waan ta'eef yaada mataasaa sii kenna waan ta'eef namni maatiinis siin jechuu ati garuu sammuu jalaa hin bahamu. Sammuu jalaa sana naqattee miti sammuun kee of hin ceephanati waanuma sirrii goote waanuma ofii kee yaaddee goote jechuudha. Qoruudhaaf waan barbaadde nafaana turti moo nafaanatti fufti moo akkam jettee waan qorte kan haala kanaan qopheessite sanuu dhiira qeerroo osoo hin taane abbaa mucaa fiddee abbaa ijoollee fiddee jaarsa nama biraa fiddee kana even isheenuu osoo si hin qabdu ta'e jaarsa namaa abbaa ijoollee namaa jettee isheenuu piraankii gooti turte. Isheenuu isa piraankeessuu qabdi turte. Silaa jechuudha. Intaloon kana fakkaattu. Isheenuu hamma geessu kana of agarsiiste malee jechuudha. Kanaafuu wabii sammuu kee of hin ceephayin. Sammuu kee rilaaksii godhi. Ati waanuma sirrii goote ofii keetti yaaddee goote waan ta'eef sirriidha waan ati goote. Isheetu qorumsa kana irraa hafuu dadhabe. Sababni irraa hafuu dadhabdeef immoo siif bakka hin qabdu. Iddoollee hin qabdu. Si hin kaawwanne boriif. Si faanatti fufuuf murteeffanne isheen. Sirratti filannoo kaawwachaa jirti. Sirratti filannoo waan qabattee jirtuuf hamma filannoon sun dhufutti si faana deddeebi'aa turte. Ati garuu jaalallee ishii turte. Dhugaadhaan deddeebi'aa turte ati. Kanaaf miliqxe. Kanaaf sayidoo qabdee huutee qabdee kunoo amma jireenya isaa hin fafanniste. Hintama saqaaqqaleedha. Jireenya isaa olii gad goote. Way ijoollee isaatti hin galle, way jireenya isaatti hin galle, way ishee fuudhee asitti fuudheera hin jedhamne jireenyi isaa maal jedhen sinitti hima Sa'iidoonis jechuudha. Dhuguma dhukkubsachuu qaba bara. Dhukkubsachuu maa qaba? Miidhamuu qaba, hamileen isaa cabee ciisuu qaba. Wal'aanamullee qaba gana. Maal jedhamu sina libboonaa jedhu warri sun. Sina libboonaa akkamamuu qabaa jedhu. Kana jechuun maa jechuudha? Yaalamuu qaba. Qoricha otoo hin taane warra ogeessotaan waa'ee akkanaa warra beekanii nama yaalanii nama gorsanii nama deebisanii yaada sana nama keessaa baasanii yaalamuu qaba. Bakka erga dhufuu diddee erga argamuu diddee inni jireenya isaatti deebi'uu qaba. You know? Na ani yaadan sii qabu habiibi kana fakkaata yoon dogoggore maaleesh na of karshaasin hundu.